Tole, sagantaa irraatiin exit exam questionii 2017 deebisaa ICT wajjin hojjenna. Hanga xumuraatti nu hordofaa jechaa. Chaanala kanaaf yoo haaraa taatan subscribe godhuun dagatinaa. Yoo yaada qabaattan comment godhaadha. Kallattumaan gara gaaffiitti seenna. Gaaffiin jalqabaa, the nurse is planning to teach a patient diagnosed with colorectal cancer. The nurse should tell the patient that which diet is associated with increased risk of colorectal cancer. Narsiin tokko dhukkubsataa colorectal canceriidhaan diagnoos ta'ee tokko barsiisuudhaaf karoorfate. Yeroonii fi isa kana karoora barnootaa baasuuf maal itti himuu qaba? Nyaata akkamtuu risk of colorectal cancerii kana dabalajee kamitti himuu qaba? A. High protein rich diet, B. Green leafy vegetable, C. High fat rich diet, D. Complex carbohydrate. Mee isa kana tokko tokko yoo laalle colorectal cancer risk factoriin nyaatota akkami? Diet in high in fat, especially animal fattiin. Diet with low in fiber, low in fruit and vegetable. Warreen akkanaa kuni colorectal cancer riskii nyaatota dabaluu danda'an. Protective factoriin ammoo green leafy vegetable faa, fiber rich food warreen akkanaa kuni protectiveidha. High protein alone it is not strongly linked. Mee optionii kana tokko tokkoon ilaallu. Inni irra jiru high protein rich diet ija. It is not primary dietary risk factor. Green leafy vegetable ammoo protectiveidha. Riskii miti. High fat rich dietiin strongly associated with increased risk of colorectal cancerii nama qabsiisuudhaaf. Complex carbohydratein protectiveidha. Fiberiin riskii isaa waan xiqqeessuuf. Exam tippiidhaaf wanni ati qabachuu qabdu high fat dietiidhaa fi low fiberiin colorectal cancer riskii dabalan. Warreen protectivii ta'an ammoo high fiber, fruit and vegetable. Warreen akkanaa kuni protectivii. So the answer will be C. High fat rich diet kajuu kana. Gaaffiin lammaffaadhaa. When assessing client with anxiety, the nurse's question should be yeroo nama cinqiin itti jirtu tokko assess godhu. Narsiin gaaffii narsiidhaa akkam ta'uu qabu? A. Avoided until anxiety is gone. B. Open-ended. C. Specific and direct. D. Postponed until the client volunteer information. Namni tokko yoo anxiety qabaate has difficulty of concentrating, processing and responding to complex or broad question. Gaaffii walxaxaa faa yoo gaafattee deebisuudhaaf ni rakkata. Open-ended question may overwhelm them. Aarsuu danda'a. Avoiding or postponing question kuni it may delay care and assessment. Tajaajila sanii akka achi dheeratu godha. Kanaafuu the nurse should use short, specific and direct questionii fayyadamuu qaba. Maaliif salphatti hubatee akka deebisuuf. Optionii kana yoo laalle avoided until anxiety is gone kajuu it is not appropriate. Assessmentiin itti fufuu qaba. But adapted to client state. Open-endediin it is too broad waan ta'eef namni ifiifuu cinqii qabu respond godhuudhaaf ni rakkata. Siin ammoo specific and direct kajuu kun it is best approach. Postpone until the client volunteer information kajuu it is no safe. Namni tokko yoo cinqii qabaate exam tippiidhaaf wanni ati hubachuu qabdu. For anxiety assessment gaaffiin ati fayyadamuu qabdu simple, clear
direct patient ta'uu qaba. Anxiety need clarity. Keep your patient short and direct. Yeroo hunda. Kanaafuu deebisaan isaa specific and direct kajoo kana ta'a. Question number 3, a 6-year-old male child was admitted to pediatric ward with diagnosis of pertussis. Pertussis jedhanii pediatric ward ciifte. What is the most likely finding that could support the diagnosis? Diagnosis kana akkasii jajjabeessu waan. A. Low grade fever. B. Lacrimation. C. Rhinorrhea. D. Dyspnea. Pertussis jechuun maali? Pertussisiin whooping cough jedhaniini Portella pertussisiidhaan dhufa. Classic presentationin mallattooleen inni qabu paroxysmal coughing qaba. Followed by whoop sound, sagalee whoop jettu qaba. Post-tussive vomiting qaba. Eegaa qufa'ee booda isa lacrimation, rhinorrhea, sneezing mallattoolee kanallee qaba. Garuu fiiveriin low gradeedha takka immoo absentiidha. Optionii kana mi'a laallu kamtu support godha jedhu. Low grade feveriin possibiliidha garuu non specificidha. Lacrimationiin catarrhal stage keessatti mul'ata. Rhinorrheaan illee catarrhal stage keessatti commonidha. Bidhaa fi C kan adda baasuu qabda. Most likely lacrimationidha. Rhinorrhea jidduu classic supporting finding in pertussisiidha. Rhinorrhea nasal discharge dhaatiitu appear early. So pertussisiin stage qabdi. Catarrhal stage, paroxysmalidhaa fi convulsant qabdi. Catarrhal stagein wiikii tokko hanga lamaa jidduudha. Catarrhal stage keessatti rhinorrhea, lacrimation, mild cough fi low grade fever qaba. Paroxysmal stagein ammoo 7 hanga 6ti. As keessatti severe coughing qaba. Whoopii godhu san. Convulsant recovery. Gabaabsitee isa kan hubachuudhaaf runny nose before whooping. Osoo qufaa whoopii godhu saniin ittiin dhufneen dura runny nose qaba. Rhinorrhea the early supportive finding in pertussis. Kanaafuu deebisaan isaa rhinorrhea kajuu kana ta'a. Bakka supported diagnosis jiru kana yoo whooping cough jees isa ta'a. Best jalqaba isa kun. Gaafitti aanu ilaallu. 35-year-old client came to emergency room with profuse bleeding secondary to stab injury on his left chest. Qomasaa gara bitaarra waan waraanameef dhiigni hedduun keessaa yaa'ee emergency room dhufe. Nurse assessment indicate BP 85/50. Pulse rate 150 beat per minute. Respiratory rate certain. Based on the finding, what would be potential problem of patient? Namtichi qoma gara bitaa kanarra waraanamee dhiigni hedduu keessaa yaa'ee emergency dhufe. Vital sign isaa BP 85-50, pulsiin 115, respirationiin 39. Kanarra hundooytee potential problem of patientiin maal ta'uu danda'a? A. Cardiogenic shock, B. Anaphylactic, C. Neurologic, D. Hypovolemic shock. Major blood loss sababa stab injury major blood loss mudatee jira. BP kana yoo ilaalle 85-50 jechuun hypotensionidha. Pulsiin 115 jechuun ol kaatee jirti taakiikaardiyaadha. Garuu kompensaatoridha. Waan BP'n gabbooteef ol kaasuudhaa jecha pulsiin taakiikaardiyaa keessa seena. Respiratorii yoo ilaalles taakipiiniyaadha. Pulsii fi respiratoriin kun kompensaatoridha. This finding is classic for hypovolemic shock due to blood loss. Optionii kana yoo ilaalle cardiogenic shockiin yooniif pump failure faan jiraatte in case of myocardial infarction arrhythmia yoo kun faan jiraate cardiogenic jenna. Anaphylactic
nammoo baayisiivar allergic reactionidhaan malee turoomaadhaan miti. Neurologic shockiin caused by spinal cord injury dha. Yooniif sympathetic nerviin disrupt taate. Diin hypovolumic ka jiru kun correct answer dha. Siivar bileelloosii waan qabuuf akkasumas hypotensioniin taakikardiyaa fi taakipiiniyaasii. Wanni ati hubachuu qabdu asirratti waa afur sirriitti adda baaftee beekuu qabdu. Tokko hypovolumic shockiin BP'n gad bu'a. Heart rate'n ol ka'a. Respiratory illeen ol ka'a. History bleedingii takkaa fi lolloosiidhaa qaba. Cardiogenikiin BP'n gad bu'a. Heart rate'n ni dabala. Sababa heart pumping fail taateef. Anaphylactikiin hypotensioniidhaa fi bronchospasmii qaba. Pilaas qaamarra waa faffaca'u artikaariyaa jira. Neurogenikiin ammoo BP'dhaa fi pulsii illee gad bu'a wal faana. Hypotension fi bradycardia qaba. So bleedingiidhaaf volume loss hin jiraannaan hypovolumic shock jennaan. So the correct answer will be D, hypovolumic shock ka jiru kana. Gaaffii shanaffaadhaa. A nurse researcher wanted to study the satisfaction level of teacher at university. Narsiin qorannaa gaggeessu tokko hanga barsiisonni yuunivarsiitiidhaa hanga isaan gammadoo ta'an san qorachuu barbaade. He collected data from teachers who were available in the university during data collection period. Yeroo odeeffannoo walii qabatu san barsiisota achitti argaman sanirraa ragaa fudhate. What is the most likely types of sampling technique used by researcher? Sampling technique gosa kam fayyadame? Purposive, convenient, snowball, quota. Maal jedha asirratti researcher collected data only from teacher who were available during data collection period. Kana jechuun sample was based on ease of access and availability irra hundaa'eetii walii qabate. Specific criteriyaan qabu. Takka riferaaliidhaanii miti yookaan kootaadhaanii miti. Kuni maal agarsiisa? Convenience samplingii agarsiisa. Purposive jechuudhaaf when deliberately selected participant keenya yooniif itti yaadnee keessaa filanne. Convenientiin ammoo namuma sitti dhiyoodha. Nama fayyamamoo ta'an. When readily available, easily accessible warreen ta'an. Snowballiin ammoo hidanii warreen ta'an barbaaduudhaaf. When participant is recruiting other participant. Kootaan proportioniidhaan yookaan eejiidhaan yookaan jeendariidhaan yoo predetermine goonee isa saniin select goone. So kanaafuu correct answeriin convenient sampling ka jiru. Wanni ati hubachuu qabdu convenienceen availabilityidha. Nama sitti dhiyoodha. Kanuma agarte. Purposive'n based on researcher judgment murteedhaan. Snowballiin ammoo participanttiin kee kabiraa hoggaa sii fidu. Kootaan ammoo proportionii san waliin gahuudhaaf yeroo qoodnu. Kanaafuu available in the university during data collection waan jiruuf conveniencii ta'a. Gaaffii itti aantu ilaalla. Which phase in the project life cycle focus on project constraint and problem statement? Project life cycle phase keessatti constraint and problem statement irra akka xiyyeeffatu qaba. A. Execution phase, B. Initiation phase, C. Planning phase, D. Project closure. Problem statement project objective and identify constraint ka godhu. Scopeidhaa fi taayimii fi costiidhaa fi resource kan identify godhu
initiation phase keessa. Planning phase detail schedule irratti xiyyeeffata. Resource allocation, risk management, roadmap faa develop godhuu. Execution actual implementation yeroo hojiitti hiikan. Closure ammoo formal completion dha. Xumuranii evaluate yeroo godhanii document godhan. Kanaafuu execution carry out planning constraint san define godhuu miti. Iddoon problem statement fi constraint jirtu itti identify taatu initiation phase. Planning phase strategy dha. Karoora. Project closure ammoo ending of project. So initiation yeroo jennu what and why dha. Maaltu hojjetama? Maaliif? Kajuu. Planning ammoo how dha. Akkamitti hojjetama? Execution do dha. Closure ammoo done dha. Eega hojjetamee booda. Kana qabachuu qabda. Kanaafuu project constraint fi problem statement karratti xiyyeeffatu initiation phase kajuu haa. Gaafin torbaffaadha. One of the following is nematode infection of large intestine characterized by rectal prolapse that can be treated with mebendazole 100 mg BID few for 3 days. Kaasii gadi kana keessaa nematooda yookaan immoo gosoota raammolee marrimaan furdaadha. Wanni inni ittiin beekamu rectal prolapse karaa sagaraan baatuun kana gara alaatti baasuudha. Akkasumas mebendazoliidhaan kan treat ta'u kam A. trichoriasis, B. ascariasis, C. enterobiasis, D. acyclostomiasis. Trichoriasisiin wiipoormii jaaniini trichoris trichuria jedhamuun dhufa. Bakki inni infect godhu eessa? Iddoo isaan infect godhan beeknaan deebisuudhaaf salphaa. Trichoriasis large intestine dha. Especially seekamiidhaa fi koloniidha. Heavy infection yoo jiraate trichoriasisiin keessaa ijoollee irratti rectal prolapse anemiaadhaa fi growth retardation itti fida. Treatment isaa mebendazole yookaan albendazole. Ascaris lumbricoides kan jedhamuun dhufa. Small intestine dha bakki inni bu'u. Rectal prolapse hin qabu. Enterobias vermicularis kan jedhamuun dhufu. Perianal itching qaba. Perianal itchingidhaan beekama. Acyclostomiasisiin hookwormidha. Small intestine dha saayitiin isaa. Anemiyaa fida. Kanaafuu gaaffii kanaaf deebisaan isaa trichoriasis kan jedhu kana. Waan ati qabachuu qabdu trichoriasisiin maqaan isaa haa biraa wiipoormidha. Iddoon inni bu'u large intestine. Manifestation isaa rectal prolapse qaba. Ascariasisiin ammoo small intestine dha. Yoo heddummaate obstruction illee fida. Enterobiasiin perianal itching dha. Acyclostomiasii takka ammoo hookwormiin anemiyaa fida. Kanaafuu trichoris strip the rectum out jaaniini. Trichoriasii kanaatu rectumii alatti akka baatu godha. Gaaffiin itti aanu which types of leukemia is more common in older adult? Gosoota leukemiaadhaa keessaa kamtu older adult irratti beekama? Acute myelogenous leukemia, chronic lymphoblastic leukemia, chronic myelogenous leukemia, acute lymphoblastic leukemia. Waan leukemiaadhaa eejiidhaan yoo addaan qoqqoodne. Leukemia taayipiin kun eejiidhaan garagara. Jalqaba acute lymphoblastic leukemia takka all kajuu kanarraa yoo kaane it is most common in children. Ijoollee irratti kamtu common yoo jee oolii kana isa sadii kana. Acute myelogenous leukemiaan
can occur at any age, but incidence isaa age 65 ol achirratti ol ka'a. Chronic myelogenesiin occur in middle age adult. Chronic lymphocytic leukemia CLL most common in older adult. Kanaafuu the most common leukemia in older adult jee waan si gaafateef CLL ta'a. Chronic lymphocytic leukemia. Optionii inni irra jiru acute myelogenesiin common in older adult but not most common. CLL kana kan older adult irratti commonidha. Kan ijoolleedhaa immoo ALL dha. Inni biidhaa ka older adultiiti. Inni diirra jiru kun kan ijoolleedhaati. Kanaafuu waan ati sirrii qabachuu qabdu children yoo jette all ALL. Young adultiin AML. Middle agein CML. Older adultiin ammoo CLL. So the answer will be chronic lymphoblastic leukemia yookaan immoo CLL ka jiru bii kana ta'a. Gaaffii saglaffaadha. A 4-year-old child was brought to health center with complaint of cough of 3-day duration. Mucaa waggaa 4 tokkootu buufata fayyaa dhufe. Maali mallattoon inni ittiin dhufe cough of 3-day duration qaba. Qufaa guyyaa 3. On assessment, the nurse observed that child has inspiratory stridor and barking cough. Yeroo gara keessaatti arganu kurruufuu qaba. Akkasumas qufaansaa sagalee saree fakkaata. And diagnosed with as mild croup. What is the most appropriate intervention should plan to this patient? Intervention isi gaafate. Nama mild croup qabu wanni godhamu. A. Encourage oral fluid intake. B. Give antispasmodic. C. Provide antibiotics. D. Oxygen administration. Croupiin viral infectionidha. Para-influenza virusidhaan dhufa. Mallattoon inni ittiin beekamu inspiratory stridor qaba. Barking cough-dhaa fi hoarseness qaba. Virusidhaan waan dhufuuf it is usually self-limited and mild. Management isaa it is depending on severity. Mild croup-dhaaf moderate fi severe yoo taate management isaa garagara. In case of mild, supportive care. Hydration, comfort and humidified air faa godhaniif. Mild to severe yoo taate corticosteroid, nebulized epinephrine, oxygen faa barbaada yooniif hypoxemic ta'e. Antibiotikiin not indicated. Viral cause waan ta'eef. Optionii kana yoo ilaalle isa irra jiru encouraging oral fluid intake ka jiru supportive care waan ta'eef most appropriate. Mild croup-dha. Give antispasmodic ka jiru kun not indicated. Provide antibiotics ka jiru inni irra jiru croupiin viralidha jenne bacterialidha miti. Oxygen administration ka jiru isa irra jiru kanaaf yoo severe case ta'e yeroo san akka manaajimentiitti yoo hypoxemic ta'e kennamaaf mildidhaaf miti. Kanaafuu correct answeriin encouraging oral fluid intake ka jiru. Waan ati asirra qabachuu qabdu croupiin mildidhaa fi moderate yookaan severitti adda baasuu qabda. Mild yoo ta'e supportive care'dha. Supportive care yeroo jennu fluidii faa kennuu fi humidified air comfort. Moderate yookaan immoo severe yoo ta'e corticosteroid, nebulized epinephrine yoo barbaachise oxygen. So mild croupiin manage with moisture and fluid. So the answer will be A. Encouraging oral fluid intake ka jiru. Gaaffiin 10ffaadha.
The nurse observed that a client with bipolar disorder is pacing in the hall, talking loudly and rapidly. Narsiin nama baayipolaarii qabu. Bipolar disorder jechuun yeroo takka ol ka'a, yeroo takka immoo gad bu'a. Isa akkanatti hoolii keessa dhaabbatu, lallabu, yeroo dubbatullee jarjaru kana arge. And using elaborate hand gesture. Harkaan haasawa. Harka kana daddarbaa. The nurse conclude that the client is demonstrating which maal agarsiisu jira jettee conclude gooti narsiin. A. Aggression. B. Anger. C. Psychomotor agitation. D. Anxiety. Bipolar disorderiin keessaahuu maanic feesii keessa yoo jiraate maaltu irraa mul'ata? Increased activity qaba. Restlessness, rapid loud speaking, excessive movement faa qaba. Fiiguu faa. This cluster of behavior is described as psychomotor agitation jedhaniin. Aggression takka immoo aangarii jechuu hin dandeenyu isa kana. Anxiety'n restlessness fiduu danda'a. Garuu haalmaarkiin asirra jiru motor overactivity'dha. Maaniyaa waan qabuuf inni kun. Optionii kana yoo ilaalle aggression kan jiru kun evidensiin vaayolensiidha asitti hin jiru. Angariin behavariin isaa enerjaatikiidhaan dubbatame malee ni fiigaa, saffisa qabaa, ni lallabaa dubbatame malee ni aaraan hin dubbatamu. Psychomotor agitation kan jiru kun ammoo sirriidha. Loud rapid speaking, elaborate gesturii fayyadamuun kun psychomotor agitationidha. Kanaafuu maaniyaadhaa fi baayipolarii waa lama qaba. Maaniyaa fi depression qaba. Yoo maaniyaa ta'e psychomotor agitation qaba. Depressioniin ammoo psychomotor retardation qaba. Psychomotor agitation kan jennuun hyperactivity yoo jira. Pressured speaking, excessive gesturii, fiiguu faa, lallabuu faa, humnaan dubbachuu faa yoo qaba psychomotor agitation. Psychomotor retardation yookaan immoo depressionii keessa yoo jiraate psychomotor retardation jenna. Slowed movement qaba. Suuta dubbata, suuta deema. Kanaafuu maaniyaan move fast agitation jennaan. Depressioniin ammoo diraagiidha. Suuta akkanatti deema. Retardation. Kanaafuu wanni narsiin conclude gootu psychomotor agitation kan jiru. Gaaffiin 11ffaadha. When is convenience sampling method typically used in research? Yeroo tami convenience sampling method yeroo tam fayyadama? A. When research aim to generalize the finding to larger population. Yeroo namni qorannaa gaggeessu bu'aa qorannaa isaa hawaasa bal'aa irratti generalize godhuu barbaada. B. When researcher wanted to ensure diverse representation in sample. C. When data collection process is flexible and non-restrictive. D. When the study require a specific subset of population for analysis. Convenience sampling jechuun maali? Nama isa dhihoodhaa. Selecting participants who are easy to assess, readily available. Nama isa dhihoodhaa. Daataa irraa fudhachuuf nama salphatu. Yerooniif irraa daataa fudhannee convenience sampling technique jenna. It is non-probability sampling does not aim to generalize. Convenience sampling yoo fayyadamne bu'aa arganne san generalizing goona. Larger populationidha. It is typically when data collection process is flexible. Yerooniif when resources are limited. When exploratory research faa yeroo dalaguu barbaanne isa kana fayyadamna. Optionii kana tokko tokko yoo ilaalle A irra kan jiru
where researcher aim to generalize finding to large population ka jiru incorrect dha. Maaliif? Confidence sampling fayyadamnee generalize result hin goonu. Inni birra jiru where researcher want to ensure diverse representation ka jiru kunilleen incorrect dha. Maaliif? Diverse representation kan fayyadamnu quota sampling takka stratified faadha malee confidence dhaa miti. Inni seerra jiru when data collection process is flexible and non-restrictive ka jiru kuni sirriidha. Maaliif? Confidence sampling when participants are chosen simply because they are available. Inni dirra jiru when study requires specific subset ka jiru kun purposive dha. Kanaafuu correct answeriin C dha. Wanni ati asirraa qabachuu qabdu gosoota sampling kana. Confidence'n availability dha. Purposive'n ammoo specific criteria qaba. Quotaan proportion representation qaba. Snowball'n referral dha from participant. Kanaafuu when data collection process is flexible and non-restrictive, we use confidence sampling method fayyadamna. Gaafiin itti aantu a nurse who is working in hospital assigned to provide vaccine as campaign in rural area for consecutive days. Narsii hospitaala irra hojjettuutu duula talaaliidhaatiif baadiyyaa keessa guyyaa 4 akka bobba'u ramadame. Which cold chain equipment is applicable to hold the vaccine? Talaallii kana qabatee ittiin deemuuf meeshaa kam fayyadamu? A. Ice pack, B. Vaccine carrier, C. Cold chain, D. Refrigerator. Vaccine campaigniin bakki itti gaggeeffamu ruuraaliidha. Kanaafuu portable cold chain equipment qabaachuu qabdi narsiin. Vacciniin temperature isaa digirii +2 hanga 80 digirii Celsiusiidhaati. Ice pack yoo jenne ice packiin maali? Ice packiin used inside carrier. They are not equipment. Cabbiisanii baradoosanii malee meeshaa miti. Cold chainiin ammoo entire systemidha. Systema malee specific piece of equipment dha miti. Storage, transport, handling isaan saniin walitti cold chain jedha. Refrigeratoriin fridge kuni health facility irratti itti fayyadamna malee field campaignidhaaf itti fayyadamna. Vaccine carrieriin garuu specifically designed for portable box with ice to maintain vaccine at safe temperature. Kanaafuu ice packiin hin ta'u inni irra jiru kun main equipment dha miti. Cold chainiin sistema malee meeshaa single equipment miti. Refrigeratoriin fieldiidhaaf hin ta'u. Kanaafuu correct answeriin vaccine carrier ka jiru kana. Exam tippiidhaaf wanni ati qabattu stationary storageidhaaf iddoo buufataatti takka hospitaalaatti kan inni keessa taa'u refrigerator. Transport yookaan ammoo outreachidhaaf vaccine carrier cold box isa kana. Ice packiin supportiveidha. So campaignidhaaf eega deemee wanni inni fayyadamu vaccine carrier ka jiru kana. Kanaafuu answeriin isaa B vaccine carrier ka jiru kana. Gaafii 13 irraa kaafnee sagantaatti aanu keessatti itti fufna.